Ashama akkam jirtu dhaggeeffattoota maatiiwwan miidiyaa Kiilolee. Miidiyaan Kiilolee guyyaa har'aa dhimmoota tokko qabattee isiniif dhiyeessiti. Na waliin ta'a. Mootummaan yeroo ammaa opereeshinii sirrii ta'e fudhachuun karooraa fi raawwiin wal madaalee jira. Murteewwan mootummaan nageenya kabachiisuu irratti fudhataa jiruun yeroo ammaa maddeen farra misoomaa fi nageenyaa ta'an barbadaa'aa jiru. Torbee lamaan darban keessa lixa Oromiyaatti waan hin yaadamne ta'aa jira. Ammaaf murtii murtaa'een mootummaa keessa taa'anii kan hokkoraaf karaa banan adda baasuun yeroof hooggantoota mootummaa olaanoo godinichaa seera jala oolchee qorannoo irratti taasisaa jira. Inni lammaffaan immoo naannoo irratti nageenyaaf kanneen yeroo dheeraaf dirqamni itti kenname nageenya eegaa turan kanneen akka humna addaa Oromiyaa fi poolisii federaalaa iddoo lakkisanii akka bahan taasisee jira. Sadaffaa irratti iddoo humnoota kanaa humna addaa komaandoo galchuun opereeshinii sirrii ta'ee gaggeessaa jira. Gaggeessees injifannoo argataa jira. Murtee keessa deebii hin qabne hanga ammaa fudhatamaa jira. Murtee sadeen fudhateen kanneen itti fufsiisuun kanneen yakka hojjetan irratti seeratti dhiyeessuun uummata isaaf nageenya waaraa akka deebisu shakkiin hin jiru. Tarkaanfii fudhatamaa jiruunis uummatni boqonnaa gaarii argataa jira jedhee namana. Itoophiyaan rakkoolee bubbulan irraa hiikamtee daandii abdiirraa akka fuulduratti imaltuuf akkuma muummichi ministeeraa jedhan sana hundi keenya qabsaa'uun nurra jiraata. Haalli rakkoo ishee inni darbe gidiraa keenya dheeressuuf dhamaatus nuti qabsoomnee ofirraa faccisuun nurraa eegama. Dabalataan gara Beenishaangulitti oduun dhaga'amaa jirtu ajajaa shiftaa Baakur Nyaawar eegdota lakkoofsa hedduu qaban waliin harka hin laasnu jechuun waraana filatan irratti tarkaanfiin irratti fudhatamuun dhaga'amaa jira. Ajajaan shiftaa kun godina Matakkal keessumatti naannoo hidha haaromsaa sanatti sosochii badii wal fakkaatu raawwachuun lubbuu lammiilee qulqulluu kan balleessee fi hojii hidha haaromsaa gara boodaatti hambisuuf garee socho'aa ture kan ajaju Baakur Nyaawar kan jedhamu ajajaa shiftaa lubbuu nama nyaataan kun humna raayyaa ittisa biyyaatiin barbadaa'eera. Haaluma kanaan Wallaggattis goosni raayyaa ittisa biyyaa shiftootaa fi galtuuwwan shiftaa irratti tarkaanfii bareedaa ta'e fudhachuun adabaa jira. Wallagga aanaa Gimbii iddoo addaa Joogir jedhamutti waraanni shanee buchulloonni juntaa hedduun osoo marii gaggeessaa jirtu humni poolisii federaalaa fi raayyaa ittisaatiin barbadaa'uunis dhaga'ameera. Fufuun gareen shororkeessaa wayyaanee waliigaltee irratti kan mari'attu yoo ta'e mootummaa waliin kophaa isaa akka waliigaltee gochuu hin dandeenye paartii mormitoota naannoo Tigraay ta'an lama paartii Baayitoonaa Abbaay Tigraay, Baayitoonaa Salsaawii Wayyaanee Tigraay fi Wunet kan jedhaman wayyaaneen yommuu waliigaltee godhuu isaaniin dabalachuu akka qabuu fi wayyaaneen isaatti bakka bu'aa uummata Tigraay ta'uu akka hin dandeenye xalayaadhaan beeksisee jiraachuu dhaga'ame. Kun immoo gareen juntaa mootummaa waliin waliigaltee inni godhu fedhii mataa isaa qofa caalchisuun uummata Tigraay osoo hin taane fedhii garee mataa isaa qofaaf haala barbaachisu akka inni hin guutne ta'uu isaa hubachuun kan raawwatan ta'uu agarsiisa. Gaggeessitoonni olaanoo wayyaanee haala rakkisaa ta'e keessa galuu isaanii torbee kana gara Maqaleetti sosochiin tokko argamaa jiraachuu odeeffannoon ba'aa jira. Dhaggeeffattoota miidiyaa Kiilolee har'aaf kanan qabadhee dhiyaadhe kana fakkaata. Yeroo gaarii qabaadhaa. Laayik, sabskiraayib gochuun dagatinaa. Galatoomaa.